daawwattoota Oromiyaa News Network ashama harka fuune qophii addaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Qophichis sagantaa Saudi Arabiyaa magaalaa Jiizan keessatti sabboontotaa fi miseensota ABO'tiin qophaa'e ilaalchisee gaaffiif deebii qopheessitoota waliin goone ta'a. Kan isiniif dhiyeessu ana Dilboo yookaan Gadaa Hawaasi. Gaarii daga galatoomaadha. Ani maqaan kiyya Abbaa Magarsaa Hundeen jedhama. Idda bu'aa Dakkaawwati gaafatamaa Konyaa Saudi Arabiyaa magaalaa Jiizaan jechuudha. Konyaan Saudi Arabiyaa Konyaa Jiizaan Konyaa ABO kan bara dargiidhaa keessa hundeeffame jechuudha. Dhugaadha. Har'a yeroo har'aatti bara 36 qabaa jechuudha. Waggaa dheeraadha jechuudha. Inni gahee qabsoo waggaa dheeraadhaa fi qabsaa'onni waggaa dheeraadhaaf warreen qabsaa'aadhaa jiran silaagaa akkuma beekamu qabsaa'oon waan hedduu nama gaafatti kan harma keessaa dirree waraanaa deemee wareegamellee ni jira. Warri Konyaa kana hundeessee ani biyyatti galee qabsootti dabalamellee ni jiraata. Kan ammoo qabsoo haala jirullee ni jiraata. Garuu warreen yeroo eegalame san irraa kaasee warreen bu'uureessan hanga har'aatti warreen dirqama isaanii bahachaadhaa jiran qabeenya isaaniitii fi humna isaaniitiin baay'ee jira jechuudha harma keessa. Guddoo galatoomaadhaaf kun dirqama eenyummaadha. Kan Konyaan keessan baadhaa jiru hedduu nama abdachiisa. Konyaan naannoo Saudi Arabiyaadhaa keessa jiru keessa Konyaan Jiizan kun gahee guddaa akka baadhaa turtan anilleen quban qaba. Haaluma sanii wal qabatee amma akka ati naan jettatti guyyaa Iidal Adhaadhaa kana sababeeffachuudhaan walitti dhuftanii qopheeffattantu ture. Qophii isin irratti mee maaltu ta'e? Gaariidha galatoomaadha. Yeroo dheeraadhaa kaasnee nuti Iida Soomanaatii fi Iidal Adhaa irratti Iida kana sababeeffannee dirqama keenya bahachuu harmarratti hawaasa waamicha goonee miseensota hawaasillee ni hirmaatan jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf kaasnee hanga har'aatti. Kanaafuu kanarraallee Iida sababeeffachuudhaan waamicha dabarsinee waamicha sana hawaasanii keenya namoota 50 fi wani kan ta'an miseensonni osoo hawaasa hin ta'in kan achirratti hirmaatan jechuudha. Uummanni hoo? Uummanni hoo irratti argame sagantaa kanarratti? Uummanni illee baay'ina isaanii hanga noosin jechuudha. Billee uummanni illee baay'eetu hirmaatee jira jechuudha hawaasni. Akkam turre sagantaan sun bifa milkiitiin goolabdan jechuudha. Sagantaan keenya akkuma aadaadhaatti eebba manguddoodhaatiin eegalee sanbooda itti gaafatamaan Konyaadhaa haasawaa miseensota jedhu kan hawaasallee abdii fuula duraallee abdachiisu itti aansee sanbooda miseensonni walaloo adda addaatiin gammachiisanii akkasiin bittaadhaa fi gurgurallee ni qabnaa. Waa'ee miseensota dhaabbatichaaf jecha wanni dalagamu hedduudha jira. Harma keessatti uffanni wanni gurguramu kanallee koreen itti godhamtee koreen kanallee dalagdee dirqama isaanii baatanii jiranii. Akkasiin xumurarratti bifa gaariidhaan innisaa adda bilisummaa Oromoodhaatis dabarfannee akkasiin galisa waboodhaaf galchinee jirra gumaachinee jirra jechuudha. Okay. Sagantaa kanarratti maddi galiidhaa walitti qabame suni gumaata deeggarsa dhaabatiif oolee jechuudha. Haala yeroo ammaa biyya teenya keessatti deemaa jiru kanarratti ilaalcha akkamii qabdanii yaada akkamii qabdame? Gaariidhaa simee jaalatu kun si dabarsaa fi yaada isaa hin baasa kanatti aansee. Aloo, salaamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam? Nagaadha. Bulchaa Toleeraan jedhama. Yeroo dheertuudhaaf Konyaa kana keessan ture. Haala jiru dabalataan isinii uumama silaa jaalli keenya isinii ibseera bu'uureffama Konyaa kanaaf jaarmiyaa naannoo Jiizan kana ilaalchisee yeroo dheertuudhaaf kan akka jaallattuu Raggaasaa fa'iitu bu'uuresse hundeesse kana namoonni hubata.
dhugaadha. Seenaa dheertuu waan qabudha. Bu'uurri isaa hiree tokkicha uummata tokkicha saba tokkicha kan jedhuun uummata Oromoof yeroo dheertuudhaaf rakkina gadadoo bal'ina fi mataa walitti qabatee akka biyya alaa jirutti nuti maali kan jedhuun bu'uureffame hamma ammaatti adda bilisummaa Oromoo duubaaf utubee yeroo dhaabichillee 92 laaffatetti duubee ta'ee ittiin hojjechaa ture kan akkasiin gabaabduutti si hubachiisuun barbaada. Gara haala yeroo gara konyaa irratti murtiilee yookiin qabxiilee torba haala yeroo irratti ilaalchisnee wanti dabarfanne tokko jira. Qabxiilee sun maalidha? Wal duraa duuban nu ibsuu dandeessu? Irra guddaa ololli adda bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf yerootti shirri keessaa fi alaa halagaa fi saba keenya deemaa jiru akka dhaabbatuu fi adda bilisummaa Oromoo haqa dhugaadha jenneeti itti amanna. Kanaaf mootummaan amma bulchaa jiru kunis waan darbe kanarraa yeroo dheertuudhaaf uummata Oromoo afaan faajjiidhaaf yaada duubatti harkisuudhaaf dhugaa dhoksuudhaaf adda bilisummaa Oromoo irratti olola oofu akka irraa dhaabbatu dhugaa fi haqa uummanni Oromoo argachuu akka qabu irratti amanna. Waan kana irratti immoo halkanii guyyaa dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo cina dhaabbanna jenneet murteeffannee murtii keenya yeroo dheertuuf qabnus ammas haaromfannee jirra. Itti dabalee hidhaa fi ajjechaan ilmaan Oromoo biyya keessatti maqaa adda bilisummaa Oromootiin maqaa miseensa abaa'ootiin godhamaa jiru waan sirna darberraa adda hin baane jennee amannaa. Kun immoo kufaatii sirnicha darbellee hanfidee fi ammas kanaa booda waan darberraa baratee mootummaan kun uummata Oromoo yaadaa fi ilaalchaan tokko godhuu fi waan Oromoo humneessurratti tokko akka hojjetu akka akeekkachiisaa fi akka qabxiilee jabduutti hubachiifna. Irra darbee dhaaboleen maqaa abaa'ootiin adda bilisummaa Oromoo kan jaala keenya jaalle Daawud Ibsaatiin kaayyoo ganamaa qabatee deemu irratti bifa gantoonnii fi yeroo dheertuudhaaf dhaaba kana keessaa sirna dhabummaadhaan ganan walitti qabanii adda bilisummaa Oromoo irra dhaabbachuu fi haala siyaasaa biyyattii keessatti illee akkatti hirmaanne godhamaa jiru dura dhaabbannaa. Waan kun sirna miti qajeelaa miti adda bilisummaa Oromoo tokkoof tokkicha jenneeti amanna. Walumaa galatti haala biyyattii Itoophiyaa keessatti nagaa waaraaf bulchuudhaaf yoo deemame ta'e adda bilisummaa Oromoo fi fedhii uummata Oromootiin alatti waan tokko akka hin argamne mootummaan Itoophiyaas hubatee uummata Oromoo wajjiniin yookiin adda bilisummaa Oromoo wajjiniin akka tarkaanfatuu fi nagaa waaraa akka bu'u dhaammanna. Guddoo galatoomatiiti. Mee uummanni keenya hanga ammaa ka biyya keessa jiru ka biyya ambaa biyya adda addaa jiru akkaataa hedduu takkaan rakkoon uummatarra gaadhaa jira. Keessattuu akkuma isinillee quba qabdan naannoo keessan sanitti rakkinni uumame ni jira. Haalota kana hundarra maal jettan mee yaada akkamii qabdan? Waan kana irratti haala gaddisiisaan ilmaan Oromoo irratti waan makkatti ga'e kan hedduun gaddineerra yaadaa fi qalbii keenya uummanni Oromoo bakka hundaatti dararamuu fi dhiibbaa irra ga'u dura dhaabbanna nuti akka konyaa keenyaatti. Shiraa fi waan garaagaraatiin bifa halagaatiinis bifa beekaatiinis wanti dalagamu hunda miidhaa uummata Oromoo dura dhaabbannaa. Kanaaf immoo yaadaa fi qalbiin diinonni uummata Oromoo naannoo fi gandaa fi amantiidhaan yeroo dheeroodhaaf adda nu baasuudhaaf socho'aa jiran shira diinaati jennee amannaa.
waan kana warri keessaa qaban immoo hamma danda'amettis akka dandeettii keenyaattis nutis jala buunee hubannee seera yookiin saaxiluudhaaf qophiitti jirraa jechuudha. Guddoo galatoomadha. Haaluma kanaan wal qabatee biyya keenya keessatti waliigaltee adda bilisummaa Oromootii fi mootummaan Itoophiyaadha Eertiraa irratti walii godhanii gara biyyaa deebi'an suni hojiitti ni hiikamnee ammallee miseensonni adda bilisummaa Oromoodha akka ammallee ilaalchi mootummaan Itoophiyaadha qabuuf kanuma seeran gartee gara biyyatti akka deebi'an walii galamee godhamee hanga ammatti hidhaa fi dararaan uummata irraan dhaabbanne maqaa adda bilisummaa Oromootiin biyya keessatti yakkoota gugurdatu dalagamaadhaa jira. Wanta kana ilaalchisee maal jettamee isin maaltu isinitti dhagama? Nuti waan kana ilaalchisee haa ta'u tole jenneeti yeroo dheertuudhaaf waan kuni jaarmiumti ijaarame kuni maqaa abaa'ooti maqaa OPDOtiin ijaarame kuni uummata Oromoodhaaf akka hin fayyannee fi waan kuni yeroo dheertuudhaafis uummanni Oromoo bara 27 dararaa fi miidhaa nu geessisaa ture maqaa diinaan laaqamee ijaarame ta'ee fi kana har'as borus ufaaromsu ni wayyina jenneeti uummata keenya keessa deemne seennee qabsoofna jenneeti amannee itti seenne ammas waan kanatti ammas immoo karaa nagaa fi karaa tasgabbiidhaan gochaa akka kanarraa yoo hin deemini kufaatiinsaa mootummaa dhiibbaa godhu jenneeti amannaa kana immoo haqaan ni falmannaa borus iftaanis gara sirnaatti akka deemu bifa danda'ameen irratti qabsoofna jenneeti amanna nuti akkasiin ilaalla naannoo kana. Tole guddoo galatoomadha. Wareegamnii fi gartee wanti isin gumaata dhaaba keessan adda bilisummaa Oromootiif godhaadhaa jirtan waan hedduu nama abdachiisu waan hedduu hamilee namatti godhu ulfaadhaa galatoomadha. Akkanumatti jajjabaadhaa. Rabbi isin wajjin haa jiraatu. Konyaan biraatis akka gartee hojii keessan kanarraa fakkeenya fudhatanni abdanna nagaan nu turaadha. Yeroo biraa walitti deebinaa turtii gaarii nu qabaadha. Galatoomaa. Tikkome jaalla keenya yeroo dheertuudhaa dhaamsa xiqqoo tokko qabame. Tole. Halo, salaam alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Magaan kiyya Muhammad Abdul Hamzan anjalani. Hayye. Walumaa galatti bilisummaa Oromoo ta'ee dhiibbaa nama takka haka nama takka barbaade hin taane mirga isaa falmachuu doolaa afur sadii lafaan dheeraa har'allee geeraa jechuudha. Dhugaadha. Har'as gochi godhamaa jiru hidhaa fi ajjechaa fi hiraarsaan ilmaan Oromoo hin jilbifachiisu jechuun ni jabeessa malee. Dhugaadha. Durillee addi bilisummaa Oromoo danka ammatti isheen kana deebi'ee ku warran beenatti jira addi bilisummaa Oromoo aangoo barbaada hookaan nama cicciruu barbaada warra jedhutti jira garuu fedhii uummata saba isaa kabajuuf jecha addi bilisummaa Oromoo obboleeyyan isaa wajjin haasa'ee qaama tokko sheenee jechuu biyya. Akkas. Eduma akka dhufu beekuu jechuu. Akkas. Galee kakaleessa darbisantu har'a dhufee jechuu. Akkana. Ammallee waan beekaa galayneef waan darbee fi gocha har'a jiru kana isillee nagaafnu jechuudha. Nuti of wareeguu fi waan keenyarratti haqa keenyarratti falmachuuf qophii jiraa jechuun manni Oromoo. Akkana. Adda bilisummaa Oromoo warri ololaan hookaa bolola mallaqaatiin hookaa aangoo barbaada hookaa fedhii uummata Oromoo facaasuuf warri deemu kunillee kuni har'a booda duubatti deebi'ee jechuun kijibaa jechuudha. Manaamaa jechuun immoo abjuu jechuudha. Akkana. Adda bilisummaa Oromoo akka aangoof hin deemne addi bilisummaa Oromoo edee aangoof deeme namni hidhannoo hidhatee ofirra dhoosu hookaan affeelu hookaa agabuu ciisu dhagaa boraafatee muufatee kadeemu hin jiru ture jechuu gartee
dhugaadha. Kan akkana isa godhaa jiru haka adda bilisummaa Oromoo akka tasaan mo'amuu danda'a jechuudha. Akka inni itti mo'amu maali? Oromiyaan bilisoomte gaafa biyyi bilisoome addi bilisummaa Oromoo akka bolol aangoo hin qabaanne mirga argatee fi mirga saba isaatiif fide uummata kennee biraa maqaa ammallee kaleessallee kennee reechuu fakkiisanii jechuudha. Dhugaadha. Kun akkana garuu garii waan jedhan beekaa. Haga namni akka hafutti. Dhuga. Harkan kennan nu edee juunifinna ogaanii dhabamna malee nu hillee gartee haga Oromoon takka hafutti. Dhugaadha. Lafarraa duguugamnee dhumnee. Kaayyoon keenya kun duubatti hin deemu jechuudha. Tole. Kan beekuu qaban diinoonninis. Kana kun. Diigalee halagoonninis. Akkasitti amma. Akkasitti yeroo qabnu yeroo xiqqoo nutti dheerate yeroo biraa walitti deebina nu jiraadhaa ulfaadhaa. Dhaamsa. Yoo jaala keessa akkasitti akka salaam isin jechuu yeroo fedhu jira. Hayyee. Ani Umar Muhammad Naanjaanii qabsoon adda bilisummaa Oromoodhaa. Hayyoota Oromootii fi gootota Oromoo meeqaan kanas gahe ammas haga galma isaa gahe hayyoon Oromoo hiree murteeffannaa uummata Oromoo galma gahutti itti fufa. Akka konyaa keenyaatti haga dhumaa waan barbaachisu hunda kaffallee wareegama hunda kaffallee ABO'dhaa wajjin qabsoo uummata Oromoodhaa galmaan ni geenye jennee murtii qabna. Galatoomaadhaa jajjabaadhaa isin jenna. Ulfaadhaa isin.
Mirga here murte panara umat orang boti palmu nigaban maka di dor samura dia mamun harabat ibarale pan orang montoko